Akkam jirtu barattoota, nagaan koo jaalalaa fi kabajaa bakka isin jirtanitti isin haa qaqqabu. Egaan barnoota keessan irratti akkasuma qo'annaa keessan irratti baay'ee xiyyeeffannoon akka isin hojjechaa jirtan abdii guddaan qaba. Kutaa barnootaa keenya yeroo darbee keessatti barnoota fiiziksii boqonnaa arfaffaa kan kutaa 9 jalqabnee turre. Har'a immoo kan nuti waliin ilaallu boqonnaadhuma 4 kanaa isa dhumaati. Egaan yeroo darbee boqonnaa 4 keessatti foorsiin yookiin humni maal akka ta'e, gosoonni humnaa meeqa akka ta'anii fi akkasuma immoo seerota sochii yookiin immoo Newton's law of motion warra jedhaman ilaallee turre. Har'a immoo kanneen hafan waliin kan nuti ilaallu ta'a jechuudha. Kanaaf egaa paartii keenya yookiin immoo guyyaa har'aa keessatti kan nuti irratti xiyyeeffannu workii, enerjii fi paaworiidha. Kanaaf xiyyeeffannoon akka na hordoftan akkasuma barumsa kana eegaluudhaan dura akka isin subscribe, like fi share gootan hiriyoota keessan carraa kana hin arganne biraan akka isin naaf geessan adaraa isiniin jechaa gara barnoota keenyaatti darbina. Egaan dhuma boqonnaa kanaatti wanti isin beeku qabdan, at the end of this unit you should be able to understand, define and describe the scientific meaning of work. Kana jechuun define and describe ibsuu fi hiikuu fi ibsuu danda'uu qabdu jechuudha. Ilaalcha saayinsiitiin workiin yookiin dalagaan maal akka ta'e hiikuu fi ibsuu danda'uun isinirra jira jechuudha. Describe the quantitative relationship between workforce and displacement. Walitti dhufeenya safartamoolee workii, foorsii fi displacementii gidduu jiru maal akka ta'an, kun dalagaa, humnaa fi qaxxaamura gidduu walitti dhufeenya isaan jiran maal akka ta'an sirriitti hubachuu qabdu jechuudha. Calculate the work on an object. Kana immoo dalagaa wantoota irratti ta'u immoo calculate goonee argachuu danda'uun egaa xiyyeeffannoo keenya boqonnaa kanaati jechuudha. Okay, let us start by defining the concept of work. What is work? Dalagaa jechuun maalidha barattoota? Scientific meaning of work karaa saayinsiitiin hojii yookiin dalagaa akkamitti hiiktu? Okay, the word work has variety of meanings in everyday language. Kana jechuun haasaa yookiin immoo jechama guyyaa guyyaa keessatti jechi workii yookiin dalagaa jedhu hiika garagaraa qabaa jechuudha. In everyday sense, the term work means to do something that takes physical or mental effort. Haa ta'uyyuu malee guyyaa guyyaatti kan nuti gochaa oollu yookiin immoo dalagaan nuti hojjennu qaama keenyaan yookiin hojii sammuutiin ta'uu danda'a jechuudha. Argitanii? Takes physical or mental effort. Kan harka keenyaan ol kaasnee, miila keenyaan deemnee fuunee as geessinuuf achi geessinuu bichaa osoo hin taane akkasuma hojii sammuullee ta'uu danda'a jechuudha dalagaan. Haa ta'uyyuu malee in the concept of physics akka ilaalcha in the sense of physics akka ilaalcha physicsiti, work has distinctly different meaning. Argitanii? Jecha mataasaa yookiin immoo hiika adda ta'e qabaa jechuudha. Karaa fiiziksiitiin yookiin ilaalcha saayinsii fiiziksiitiin yeroo ilaallu hiikni dalagaa maal ta'a jechuudha. Consider the following situations. Mee taateewwan kana ilaalaa jedha. A student holds up a heavy chair for several minutes. Daqiiqaa murtaa'e tokkoof barataan tokko maal godhee chairii ol kaasee jechuudha. Chairii ulfaataa tokko maal godhe ol fuudhee jedha. A student carries bucket of water along horizontal path while walking at constant speed. Kanarratti immoo barataan ammas maal godhe baakeetti yookiin immoo baakeetti bishaan qabu tokko baatee daandii wal qixxaataarra dalga maal godhe
asii achi saffisa dhaabbataadhaan deemee jedha. Argitanii paakkeettii bishaanii yookiin immoo paakkeettii tokko yookiin immoo bishaan ishii ashagamtee jirtu kana baatee walk godhee jechuudha. Egaanii it may surprise you to know that as the term work is used in physics, there is no work done on the chair or the bucket, even so effort is required in both cases. Argitanii? Egaan akka ilaalcha fiiziksiitti maalidha isinitti fakkaata? Namni tokko cheerii baatee dhaabateedhaa fi yookiin immoo baakkeettii baatee deemeedhaa fi dalagaa dalageera jechuun hin danda'amu jechuudha. Garuu maaltu jiraachuu qaba? It require effort yookiin immoo wanti objectii sanarratti displacement yookiin immoo jijjiiramni jiraachuu qaba jechuudha. In physics, work means the use of force to move an object. Argitanii? Akka ilaalcha fiiziksiitti gaa akka ilaalcha fiiziksiitti dalagaa jechuun humni use force to move an object. Humna gargaaramne waan tokko sochoosuu yookiin immoo akka inni move godhu jechuudha. Argitanii? Not all force that is used to move an object does work. Kanaaf egaa humna hunda miti gaa humna hundumaa fayyadamneef gaa objectii move goonee irra jechuun hin dandeenyu yookiin immoo humna hunda miti kan objectii tokko bakkaa bakkatti sochoosu. Akkasuma gaa namni tokko gaa waan tokko qabatee yookiin baatee dhaabateefis immoo dalagaan dalagameera jechuun hin danda'amu jechuudha. Kanaaf for work to be done, hojiin hojjetameera jechuudhaaf a force must be applied in the same direction as the direction of displacement. Argitanii? Karaa qaxxaamuraa objectiin sun itti godhee fi kallattiin humnaa sun yoo wal kallattii tokko ta'an dalagaan dalagameera jennaa jechuudha. Argitanii? Hubadhaa kana. Amma dalagaan yookiin work is to be done. Workiin yookiin dalagaan dalagameera jechuudhaaf maaltu jiraachuu qaba? Force fi displacement jechuudha. Displacementiin qaxxaamura wanti sun isin irratti dhiibbaa geessistan sun adeeme jechuudha. Qaxxaamura sanarra qaxxaamurri sunii fi forcein sun immoo maal ta'uu qabu? The same direction yookiin kallattii tokko qabaachuu qabu jechuudha. Okay, if a force is applied in different directions than direction of displacement, kallattiin force fi kallattiin displacement yoo tokko ta'uudha baatan, no work is done. Dalagaan maal hin taane hin dalagamne jechuudha. Hin dalagamne jechuudha. Okay? Kanaaf mee fakkeenya kana ilaala. Fakkeenya kana ilaala. Figarii 4.10 from your textbook. Illustrate this figure 4.10 illustrate these facts. As shown in figure, carrying box while walking does not result in work being done. Argitanii? Namichi boxii kana baatee inni kun jechuudha. Baatee kallattii kanarra siyaasee deemaa jiru kun maaliin goo? Hojiin hin hojjetamne jechuudha. Maaliif? Argitanii? Kuni bakkuma kana jira kan deemaa jiru namtichadha malee objectii kana miti jechuudha. Okay? Work is done only when the box is lifted up from the ground. Jalqaba yeroo inni lafaa fuudhee ol kaasu garuu yeroo inni lafaa fuudhee ol kaasu objectiin kun bakka kanaa ka'ee asii ol fuudhamee amma inni ol fuudhee dhaabatutti maal ta'e? Directionii kana asii ol deemeera jechuudha. Maaltu uumame? Displacementiin uumameera jechuudha. Qaxxaamurri yookiin displacementiin fageenyi asii ka'ee hamma asii dhufe kun objectii kanarratti ta'ee jechuudha. Kanaaf yeroo ol kaasu sana dalagaa dalageera. Erga ol kaasee fuudhee qajeelee garuu maal hin taane jechuudha. Objectiin kun asuma jira waan ta'eef dalagaatti lakkaa'amu. Kun ilaalcha fiiziksiiti jechuudha. Ilaalcha fiiziksiiti. Argitanii? Asirratti directioniin humni kun ittiin ol fuudhee fi directioniin qaxxaamuraa sun maalidha? Kallattii tokkodha jechuudha. Isa kanarratti garuu isa kanarratti forcein asii olidha. Displacementiin garuu asii achi deemaa jira jechuudha namichi. Displacementiin kan namichaati malee kan objectii miti jechuudha. Okay. Egaan work is done when a force
parallel is applied to an object and an object moves through displacement s. Kanaaf egaa workiin tokko hojjetameera jechuudhaaf tokko maaltu jiraachuu qaba? Forcein jiraachuu qaba jechuudha. Forcein wanta kana harkisu yookiin dhiibu jiraachuu qaba. Kan biraan immoo fageenya wanti sun deeme yookiin qaxxaamura isaatii jechuudha. Argitanii qaxxaamura kana maaliin bakka buufna? S yookiin displacementidha. Kun forceidha. Kanarraa workii gaafa calculate goonu forcein kunii fi displacementiin kun maalidha? Kallattii tokkodha jechuudha. Humnis garanatti harkisee objectiinis kan inni deeme garuma kanattidha waan ta'eef it is parallel and the same directionidha jechuudha. The same direction. Kanaaf iyyuu maal goona jechuudha? Work done is equal to force times displacement. Force harkisee fi displacement inni irra deeme sana yoo waliin baay'ifne maal arganna? Work done arganna. Dalagaan dalagameera jechuudha. Okay? Kanaaf gabaabumatti yoo define goone work is scalar quantity dha. Workin kallattii hin qabu jechuudha. Kallattii hin qabu. The SI unit of work is Newton meter dha jechuudha. Newton meter. Newton meter. Newtonin maalirraa dhufe? Force irraa dhufe. Meterin immoo displacement irraa dhufe. Newton meter dha jechuudha. Newton meter immoo maaliin bakka buufna? Joule jennee waamuu dandeenya jechuudha. Joule. We can say Newton meter is the same with Joule. Okay? Let us continue. Let us define the key concept of this chapter. 1 joule of work is done when 1 Newton force moves an object displacement of 1 meter in the direction of force. Kanaaf maal jechuu isaati? Juuliin tokko Newton meetiriidhaan wal qixa ta'uu isaati jechuudha. Kana jechuudha. 1 joule of work is done. Juuliin tokko hojjetame kan nuti jennu Newtoniin humnaa tokko kallattii objectiin irra deeme sana meetira tokko yeroo inni deeme kan nuti ittiin safarru juuliidha jechuudha. Juuliidha. 1 joule jechuun 1 Newton times 1 meetiriidha jechuudha. Key concept work is working maalidha? Dalagaan the product of force and the magnitude of displacement in the direction of force. Argitanii? Work is product jechuun working baay'ataa hamma displacement yookiin qaxxaamuraatii fi hamma forceiti jechuudha. Hamma forceiti jechuudha. Haa ta'u iyyuu malee yeroo baay'ee kallattiin workiigaa kallattii forceetiin tokkodha jechuudha. Work is transfer of energy from one object to another through the force. Argitanii? Karaa kana define gochuu dandeenya jechuudha. Karaa biraas dalagaa jechuun maal dabarsuudha? Transfer energy anniisaa objectii tokkorraa yookiin qaama tokkorraa karaa isa kan biraatti force yookiin humna gargaaramnee karaa ittiin dabarsinu jechuudha. Transfer energy from one object to another. Anniisaa yookiin anniisaa qaama tokkorraa gara qaama biraatti kan nuti ittiin adeemsi nuti dabarsinu sun dalagaa jenna jechuudha. Force does work on an object when the object is displaced in the direction of applied force. Kanaaf egaan dalagaan dalagameera kan jennu force does work yookiin humni hojii hojjeteera kan nuti jennu yoo maal ta'edha? Yoo qaamni sun directionii humni itti apply ta'e sanarra adeemee jechuudha. Kun hundinuu the conceptii chapterii kanaati jechuudha. Mee example kana waliin dalagna. Example 4.4 hojjetameera kitaaba keessan irratti garuu akkasanii galuutti irra deebi'uudhaan waliin ilaalla. A boy pushed a box by force 60 Newton. Mucaan maal godhee? Booksii yookiin saaxinii tokko humna Newtonii 60maatiin dhiibee jedha. Yeroo dhiibu through displacement 12 meetira 12 dhiibe. Meetira 12 asii kaasee meetira 12 fageesse jechuudha. Argitanii? Dhiibee fageesse. Kun applied forcein kallattii kanadha. Displacementin kallattii kana deeme jechuudha. Horizontal surface yookiin immoo lafa wal qixxaataarra dhiibee jechuudha. How much is done the boy? How much
work is done. Hammam dalage dalagaan mucaan kun dalage yookiin work daniin inni hojjete hammamidha jedha. Assume the force is parallel to the direction of displacement of the box. Kallattiin force fi kallattiin displacement tokko jedhaati fudhadhaa jedha. Okay, let us solve it. The given is the applied force. Humni itti apply ta'e meeqadha? 60 Newton. Fageenyi inni deeme immoo yookiin qaxxaamurri inni deeme meetira 12dha jechuudha. Meetira 12. What is required? Required is work done. Work done barbaadamaadha. Let us solve it. To solve, we should be remember the general equation of work done. Work done is equal to the force applied times the displacement. Okay, so when we replace the value of work is 16 Newton and the displacement is 12 meter. When the product of these numbers are 720 Newton meter or 720 joule. Kan arganna jechuudha. Qaxxituma walumaan baay'isuudha jechuudha. Okay, Newton meter jechuun immoo asirratti maal jechuudha? Newton meteriin juuliidhaan wal qixadha jechuudha. The next question is how much vertical force is required to lift a load vertically to the height of 3 meters if the work done is 600 joule. Again, how much vertical force is required to lift a load vertical to height? Maal jedha seetan? Loadii tokko yookiin waan ta'e tokko ol kaasuudhaaf fi meetira 3 ol fuuchuudhaaf humna hammam barbaada? Yoo dalagaan dalagame 600 joulii ta'ee jedha. How much vertical force? Vertical force gaafatamne jechuudha. Ol kaasuudhaaf lift up load vertical ol kaasuudhaaf height yookiin hojjaa 3 meetirii ol kaasuudhaaf work daniin 600 hojjetame garuu forcein immoo meeqadha jedha. Givaniin work daniidha inni kan biraan qaxxaamura yookiin displacementidha jechuudha. The required is applied force dha jechuudha kan gaafatamu. So the solution, we use these equations. Force work done is equal to applied force times displacement. When we rearrange this equation, we crisscross gone force kan argachuuf over displacement gone displacement dhaan hin bada. Force is equal to work done over displacement dha jechuudha. Kanaaf work done 3 meetirii yoo hirre 200 joule over meetirii ta'a jechuudha. Joule jechuun maal jechuudha? Newton meetiriidha. 200 Newton meetiriin meetiraan balleessine 200 Newtonii ta'a jechuudha. Okay. Kanaaf barattoota yeroo unitii waliin balleessitan yookiin immoo yeroo calculation hojjettan unitii isaa bira hin dagatina. Okay. Let us continue to the energy, kinetic and potential energy. Okay. May kinetic and potential energy define gochuudhaan dura energy maal akka ta'e haa ilaallu. Energy jechuun anniisaa jechuudha. Energy is the capacity to do work. And is a scalar quantity. The SI unit of energy is joule. That means it is similar to that of work. Dandeettii hojii hojjechuu jechuudha. The capacity to do work, dandeettii hojii hojjechuu, hammam hojii hojjeta wanti kun jechuudha. Kanaaf unitiin isaanii energy fi work daniin tokkodha. Egaan energy'n generally bakka lamattidha kan inni qoodamu, kinetic fi potentialidha jechuudha. Kinetic energy fi potential energy anniisaa sochii fi anniisaa kuufamaa jechuudha. Kinetic energy jechuun anniisaa sochiiti jechuudha. Anniisaa sochiiti jechuudha. Anniisaa sochii. Kinetic energy jechuun anniisaa sochiiti jechuudha. Okay. Anniisaa sochiiti.
An object in motion has the ability to do work and thus can be said to have energy. Wanti sochiirra jiru tokko gaa dandeettii hojii hojjechuu yoo qabaate energy qaba jennaa jechuudha. Kinetic energy yookiin anniisaan sochii is a form of mechanical energy. Formii yookiin immoo gosa mechanical energy ta'ee possessed by object due to its motion. Bifa sochiitiin kan uumamu jechuudha. Yeroo objectiin tokko sochii godhu anniisaan uumamu anniisaa sochiitii jenna. For example, rolling ball. Kwaasii naannessuu yeroo kwaasiin dhiitamee daandiirra socho'u. Moving car yeroo konkolaataan socho'u. Or throw stone possess kinetic energy yeroo dhagaa darbannu. Isaan kun anniisaa sochii argisiisu jechuudha. Anniisaa sochiitii jechuudha yookiin kinetic energy. The kinetic energy of an object depends on the mass and the speed with which it travels. Kanaaf anniisaan sochii maal irratti hundaa'a? Tokko hammaa fi inni lammataa immoo saffisa yookiin immoo ariitii isaa irratti hundaa'a jechuudha. We define energy of kinetic energy akkamitti define goona? Gabaabumatti kinetic energy is scalar quantity innerraa scalar jechuun kan dhabeedha. Can be described only by its magnitude and this is the general unit of kinetic energy. It is 1 joule. We measure or we use the unit of joule for kinetic energy, and this joule also represented kilogram meter square per second square. Okay, so generally when we formulate the equation of kinetic energy or EK is equal to 1/2 mass times speed. Okay, kinetic energy in EK is equal to 1/2 mv square. mv square. M in hammadha yookiin mass, V is speed. Kanaaf kinetic energy maalidha? Anniisaa sochiiti waan ta'eef hamma wanta sanaa fi sochii inni geggeesse sana irratti hundoofnee calculate goonaa jechuudha. Kanaaf formulaa kana hin dagatina. Kinetic energy calculate gochuudhaaf eessatti isin biraa hin hafu kuni kinetic energy 1/2 mv square dha jechuudha. Example kana ilaala. A 200 gram ball is thrown at a speed of 20 meters per second. What is the kinetic energy of the ball? Kwaasiin tokko giraamii 200 ulfaatu speedii 20 darbatamee jedha. Kinetic energy isaa maal ta'a? Kanaaf egaa givaniin keenya maasii qabna, velocity speedii qabna. Kanaaf kinetic energy keenya calculate gochuun nu rakkisu jechuudha. Okay? If we solve kinetic energy is equal to 1/2 mv square waan ta'eef. First convert the unit of mass from gram to kilogram. Maasii keenya giraamii irraa gara kilograamiitti jijjiiruuf 1000 ofirraa jechuudha. 200 giraamii 1000 yoo irree 0.2 kilograamii ta'a. The kinetic energy keenya immoo 1/2 mv square dha. 1/2 times 0.2 kilogram times 20 meter per second square. Asitti ilaala. Asitti 20 is square ta'a, meetiriin is square ta'a, s is square ta'a, unitiin is wajjuma square ta'a jechuudha. Sana booda 1/2 0.2 kilogram times 400 20 yeroo square ta'u maal ta'a? 400 meetiri square over s square. Kana jechuun immoo kilogiraamaa fi m square s square kana walitti fidda unitiin kun joulii bakka bu'aa jechuudha. 40 joule jennee keenya jechuudha. Example in ittaanu how fast must a 1 kilogram ball move in order to have kinetic energy of 50 joule? How fast? Amma maal gaafatamne? Speed gaafatamne jechuudha. Giraamii maasii qabna, kinetic energy qabna jechuudha. Kidani wal jala dabarsee jechuudha. Maasiin 1 kilogram nuu kenname, kinetic energy 50 joule nuu kenname, speediin maalidha jedha jechuudha. Kanaaf equation duraa sana fayyadamna jechuudha.
equation maduraa sana fayyadamne kinetic energy keenya 1/2 mv square kan jedhu sana gargaaramna jechuudha. Kinetic energy is equal to 1/2 mv square dha. Kanarraa criss cross goone 2 times ek over m ta'a jechuudha. V square is equal to 2 times ek over m ta'a criss cross gaafa gootan. Kan ammoo v square keessan balleessuuf under square root jala gashina 2 times ek over m ta'a jechuudha v keenya argachuudhaaf. Kanaaf velocity is equal to 2 times ek over m dha. 2 keenya dhaabbattuudha times 15 kennama keenyadha 1 kilogram. Kanaaf akkana baay'iftan dhibbata dhibba immoo square root jala yoo baaftan 10 meter per second ta'ee ba'a jechuudha. Okay, gaaffiin itti aanu exercise 4.5 dha from your textbook kitaaba keessanirraa maal jedha consider example 4.6 jedha. Consider example 4.6 irratti hundoofnee jechuudha exercise kan nuti hojjennu. Exercise 4.6 sammaa hojjenne kan duubatti deebinee yoo laalle maal fakkaata maasiinsaa 200 giraamii gara kiloogiraamaatti deebisnee 0.2 kiloogiraamiidha. Velocity isaa immoo 20 meter per second dha jechuudha. 20 meter per second dha. Kana lamaan irratti xiyyeeffanneetu gaaffii ammaa kan hojjenna jechuudha. Okay, maal jedha seetanii consider example 4.6 jedheetu tokkoffaa irratti for fixed speed. Speediin dhaabbataa ta'ee speedii suma sana fayyadamnee suma 4.6 irra jiru if the mass of the ball is double, maasiin isaa double yoo ta'e yoo harka lama dachaa yoo dabaleedha what will be the kinetic energy jedha. Kitani maasii keenya meeqan jedhe 0.2 kiloogiraamiidha. Kiloogiraamiidha. Velocity keenya immoo meeqadha? Velocity 20 meter per second dha jechuudha. Kan nuti 4.6 example irraa qabnu. Okay. Kanaaf kinetic energy is equal to 1/2 mv square jenneerra. Kanaaf maasii maal godhe double godhe jechuudha. 0.2 ta'e kana maal goona jechuudha 0.4 itti ol guddisnaa jechuudha. 0.4 times velocity keenya meeqadha 20 square yoo goonu yookiin meter per second jirti unity nasi kun gaafa square gootan 20 baay'isuu 20 meeqa ta'a 400 ta'a mitiire 400 ta'a 400 baay'isuu 0.4 gootanii lamaaf yoo hirtan meeqa argattu 80 joulii ta'a jechuudha. Okay, 80 joulii ta'a jechuudha. Okay, gaaffiin itti aanu immoo for fixed mass. Amma immoo maasiin dhaabbataa ta'e if the speed of the ball is double. Maasii dhaabbataa goone speediin immoo double yoo ta'e maasiin 0.2 ta'e velocity immoo double kan inni ta'u meeqa ta'a jechuudha 20 irraa 40 meter per second goona jechuudha. 40 meter per second yoo goone maal ta'a kinetic energy is equal to 1/2 mv square is equal to 1/2 0.2. This is mass and 40 this is speed. Okay, this is in kilogram and this is in meter per second. Okay, so kana square yoo goone kuma 600 ta'a baay'isu 0.2 hiruu 2 160 joulii arganna. Calculate godhaasini. The third equation also for fixed mass. Ammas maasiin dhaabbataa ta'e if the speed of the ball is triple, velocity isaa speedin isaa maal harka 3 yoo ta'e maal ta'a jedha. Kanaaf equation suma duraa gargaaramne maasiin keenya 0.2 dha. Akkasuma immoo velocity keenya immoo harka 3 jechuun 60tti ol guddifnaa jechuudha. 20 ture asitti 40tti ol guddifne asitti immoo 60tti ol guddifne kinetic energy isaa haala kanaan dabalaa akka inni deemudha kan inni nuuf himuu barbaade. Kanaaf egaa kana fakkaata exercise 4.6 immoo itti aanee jira. Maal jedha seetanii okay, what is the potential energy? What is potential energy? Annisaa kuufamaa jechuun maal jechuudha? Mention example. Exampleota himi.
If you lift a box and put it in the top of shelf, kitaaba tokko lafaa fuutee teebilii irra yoo keesse jedha. What type of energy? Energy gosa kamidha? Energy gosa kam gargaaramte jenna. If you stretch a springi yoo harkiste, what type of energy is? Sansalata jechuudha. Spring jechuun sansalata yoo harkiste, what type of energy you hold it holdedha. Isaan kun egaa tokko tokkoon define goona. Asirraa kaana jechuudha. What is potential energy? Okay, potential energy is the energy stored in an object due to its position, configuration or state. Kitani anniisaa kuufamaa jechuudha. Potential energy jechuun anniisaa kuufamaa wantoota keessa sababii akkaataa taa'umsa isaaniitiif, akkaataa ijaarumsa isaaniitiif, akkaataa naannoo isaaniitii irratti hundaa'ee anniisaa kuufamee wantoota keessatti argamudha jechuudha. Kitani anniisaa kuufamee otoo sochiin gaggeessin wantoota keessa jiru potential energy jedha. This energy has potential to do work when released. Anniisaan kuufamee taa'u sun yeroo gadhiifame maal ta'a? Dandeettii hojii hojjechuu danda'a jechuudha. It is dependent on factors such as height, mass, and the force acting on the object like gravity or elasticity. Kanaaf egaa maal irratti hundaa'a? Tokko height irratti, height yookiin dheerina irratti hundaa'uu danda'a, maasii irratti hundaa'uu danda'a, force wanta sana irratti apply ta'u irratti hundaa'uu danda'a. Hojjaa, maasii, force isaan kana irratti hundaa'a jechuudha. Kanaaf fakkeenyaaf potential energy kanneen jedhaman tokko gravitational potential energy kan jedhamu anniisaa kuufamaati jechuudha. Gravitational jechuun gravitational potential energy kan nuti jennu energy stored in an object due to its height above the ground. Lafarratti amma fakkeenyaaf waan tokko irra taa'ee jiru tokko yoo konkolaatee lafa bu'u yeroo inni sochii gaggeessudha. Yeroo taa'u sana garuu anniisaa kuufamaa qabatee taa'a jechuudha. Fakkeenyaaf kitaaba shelfii yookiin teebilii irra jiru ilaala. Anniisaa qabamoo hin qabu? Anniisaa kuufamee taa'u qaba jechuudha. Akka tasaa sololaatee kan lafa bu'u yoo ta'e anniisaan kuufamaa sun dalagaa dalaguu isaati jechuudha kan argisiisu. Inni example lammataa elastic potential energy. Elastic potential energy immoo energy stored in stretch or compressed elastic yookiin suntuura yookiin immoo diriirfatee anniisaan taa'u tokko maal jennaani? Elastic kan suntuuru kan diriiru. Isaan kun fakkeenya sansalata yoo fudhattan, wantoota harkifamanii walitti dacha'uu danda'an, shiboo maramaa fa'aa yoo fudhattan isaan kun elastic potential energy jalatti qoodamu jechuudha. Bitanii spring shiboo maramaa jechuudha. Yoo harkistan maal ta'a? Hin diriiraa, yoo gadhiistan immoo dafee iddoo isaatti deebi'a. Storage energy dha jechuudha. Anniisaa kuufamaati jechuudha. Chemical potential energy, energy stored in chemical bonds, batteries of fuel. Isaan kun egaa keemikaalli tokko anniisaa qaba. Yoo akka tasaa energy biraa argate yookiin ho'a yoo argate maal anniisaa biraa uuma jechuudha. Kanaaf isaan kunis exampleota anniisaa kuufamaati. Kanneen biroollee jiru. Amma egaa isaan kun singaa kan hin jedhuun gaaf example kana sadansinii kaa'e. When you lift a box and place it on the shelf. When you lift a box and place it on shelf, the box possesses gravitational potential energy. Kitaaba tokko fuutanii yoo teebilii irra keessan maal gargaaramtan jechuudha? Gravitational potential energy dha jechuudha. Because it is elevated position relative to ground. Lafarraa hojjaa yookiin height amma ta'e tokko ol ka'ee jira waan ta'eef potential energy dha jechuudha. Teebiliin amma ta'e tokko lafarraa ol ka'ee waan jiruuf kuufamee anniisaa kuufamaati jechuudha. When you stretch a spring it holds. Spring yookiin immoo sansalata shiboo maramaa yeroo harkistan maal ta'a? Hin diriiraa, yeroo gadhiistan immoo iddootti deebi'a. This is the elastic potential energy dha jechuudha. Isaan kun exampleotaan amma ani isinitti hime sanaa jechuudha. Gravitational potential energy kan nuti jennu detail isaa yoo ilaalu barbaaddanii potential energy is the storage energy jenneerraa in an object by virtue of position or its configuration. Akkaataa ijaarsa isaa ta'u, akkaataa taa'umsa isaatiin haa ta'u,
Sababa sanarratti hundaa'uun egaa potential energy anniisaa kuufamee taa'udha inni irraa. There are two types of potential energy. Examples potential energy due to gravity and elastic potential energy. Kun isuma nama isinitti himedha. Isuma gravity fi elasticity dha. Gravitiin lafarraa hammatee tokko ol fagaatee yoo ta'e, elastic potential immoo kan dacha'uu fi kan diriiru yoo ta'e, potential energy akka inni qabaatu godha jechuudha. Gravitational potential energy is energy okay kuni reddeebi'uudha waan ta'eef let us pass on it. Potential energy is equal to mass times gravitational acceleration times height times h. Amma potential energy immoo potential energy kan inni kinetic energy irraa adda isa godhu mgh dha jechuudha. mgh kitani mass times gravity times h or height dha jechuudha. Kitani kinetic energy maalidha inni? Kinetic energy is equal to 1/2 mv square jennee irraa jechuudha. mv square kanarratti garaagarummaa qabu jechuudha. Haa ta'uyyuu malee the sum of kinetic energy and the potential energy is known as mechanical energy. Kinetic energy fi mechanical energy gaafa walitti daatan totaalinsa mechanical energy ta'a jechuudha. Okay. Kinetic conceptiin kun kinetic energy is energy possessed by an object due to its motion. Energy sababii sochii wantotaatiin uumamu anniisaa sochii jenna jechuudha. Potential energy immoo energy possessed by an object due to its position or configuration. Akkaataa taa'umsaa yookiin akkaataa ijaarsa objectii sanaatiin kan uumamu immoo anniisaa kuufamaati jechuudha. Kan iddoo position irra taa'u yookiin immoo kan harkifamu kan walitti dacha'u structure fi taa'umsa isaa irratti hundaa'a jechuudha potential energy. Okay, example kana mee waliin hojjennu exercise 4.7 kitaaba keessanirraa. Object A has twice the mass of object B. Object A has twice the mass of object B. Objectiin A maasii B lamaan baay'atu qaba. Harka lamadha. Object A harka lama maasii B ti. If object B is 4 meter above the floor, mass B immoo lafarraa meetira 4 ol fagaataadha. Object A is 2 meter above the floor. Object A immoo lafarraa yookiin immoo ground irraa meetira 2 ol fagaataadha. Which one has greatest potential? Come to potential energy guddaa irra qabaa jedha. Kitani if both objects in the equation above were lowered by 1 meter, hojjaan isaanii gaaffina olitti ilaalle kun hojjaan isaanii immoo yoo meetira tokko immoo gadi xiqqaate jedha. Kallachuu isaanii would they still have the same ratio of potential energy that they had in their original position? Explain your reasoning. Ammas immoo meetira tokko yoo gadi isaan bubbunne ammas potential energy ratio isaanii wal fakkaataadha. Gaaffii kanaaf deebii kee sirriitti ibsi jedha jechuudha. Okay. Kanaaf egaa gaaffii kana waliin hojjenna. Mee giveniin keenya object A dhaa fi mass A 2 times mass B dha. Gitanii mass A is equal to 2 times mass B dha. Height h of A is equal to 2 metri dha. 2 metri dha. Object B dhaaf immoo m of B is equal to mb times mb dha. H isaa immoo 4 dha jechuudha. 4 dha. Kun givenii keenyadha. Kun givenii dha. Kanaaf potential energy object A dhaaf yeroo calculate goonu maal jenna? Potential energy is equal to mass times gravity times height dha jechuudha. Argitanii? Kanaaf mass A 2 times mb dha. Argitanii? Mass of A is equal to 2 times mass of B times gravity of A times 2 of object A. Kanaaf maal ta'a? 4 times mb times g ta'a jechuudha. Object B dhaaf immoo object B dhaaf potential energy of object B is equal to mass of B times gravity times h of B. So mb times g times
for heightiin isaa 4dha waan ta'eef kan isa kanaa immoo maal ta'a jechuudha 4mb times g ta'a jechuudha. Kanaaf potential energy object B keessa jiruu fi potential energy object A keessa jiru the same dha jechuudha. The same dha jechuudha. So potential energy of A is equal to potential energy of B. Ratio isaanii yoo ilaaltan immoo ratio isaanii yoo hirtaniif maal ta'a kuni tokko ta'a jechuudha. Tokko ta'a. Tokko ta'a. Kuni 4mBg kunis kun dogongora 4mBg ta'uu qaba kuni 4mBg yeroo ratio gootan ratio jechuun hiruudha potential energy of object A over potential energy of object B jechuudha. Kanuma kanaaf yoo hirtan ratioon isin argattan tokkodha jechuudha. Ratioon isaanii tokkodha. Kana jechuun immoo jarri lachuuyyuu wal qixadha jechuudha. Inni itti aanu immoo yoo meetira tokko hojjaa isaanii gadi buutne argitanii inni sun yoo gadi buun object N 2 times mass of B dha inni irra maasiin isaa hojjaan isaa meetira 2 ture tokkotti gadi buunne jechuudha. Object B immoo maasiin isaa MB dha hojjaan isaa immoo 3 meetiriidha 4 irraa 3tti gadi buunne jechuudha. Kanaaf potential energy gaafa calculate goonu maal ta'a? MGH dha kan object A M2MB times G times 1 2 mass of B times G ta'a. Kan object B immoo maal ta'a? 3MB G ta'a jechuudha. Kanaaf ratio isaanii calculate gaafa goonu potential energy of A over potential energy of B is equal to kan isa kana 2 mass of B times gravity dha. 2 mass of B times gravity over 3 times mass of B gravity 2 over 3 ta'a jechuudha. 2 over 3 ta'a. Kanaaf potential energy jala kana wal qixa miti jechuudha. Wal qixa miti. Objectiin inni lammaffaa kun high potential energy akka inni qabudha jechuudha. Kanaaf walumaa galatti gaa after lowering the object of by 1 meter the ratio of the potential energy changes from 1 ratio to 2 over 3 dha jechuudha. This happens because potential energy depends on height and lowering each object by the same amount affects their energy differently due to their initial height. Tani meetira tokko yoo gadi bunne yoo hammam akka inni jijjiirama fidugaa haala kanaan hubachuu dandeenya jechuudha. Kanaaf potential energy hojjaa yookiin immoo height irratti hundaa'u isaati jechuudha kan inni ibsu barbaadu. Okay. Example 4.18 immoo maal jedha seetan? How much potential energy is possessed by object of 30 kg placed on the top of 50 meter height building? Maasiin objectiin tokko hamma potential anniisaa kuufamaa hammam uume yoo objectiin kiloogiraama 30 qabu tokko ijaarsa yookiin buildingii meetira 50 ol fagaaturra yoo ta'e anniisaan kuufamaa inni qabaatu hammam ta'a jedha. Asirratti gaa gravity 10 meter per second square gargaaramii isiniin jedhee jira. Yeroo baay'ee gaa gravitational acceleration G is equal to 9.8 isin kennu. Yeroo tokko immoo 10 isin gargaaramu kan inni isinii kenne irratti hundooftanii jechuudha gaa calculate kan isin gootan. Okay, given is equal to mass 30 kg, height is equal to 50, gravitational acceleration is equal to 10 meter per second square da. The required is potential energy. Potential energy is equal to mgh. Okay, 30 kg times 10 times 50 is equal to 50,000 kg meter square per second square. This is represent joule. We can say that 15000 joule jenne kaa'uu dandeenya jechuudha. So the potential energy possessed by 30 kg at height of 50 is 50,000 joule dha jechuudha. Okay, kana example 4.9 in sitti dhufa. How high should an object mass 5 kg be lifted in order to have an energy of 1000 joule? Anniisaa joule 1000 qabaachuudhaaf how high should hojjaa isin gaafate sitti immoo gravity jira hojjaa gaafatamne jechuudha. Given is mass, potential energy, gravity and high H is required. Kanaaf potential energy is equal to mgh dha. Kana gamal goona over mg jenne
gamalachuunu over mg asitti mg badii h is equal to potential energy over mg ta'a jechuudha. Kanaaf potential energy qabna, maasii qabna, gravity qabna. Calculate goone 20 meetrii keenya argamsiisuudha jechuudha. Okay. The other one is power. Okay, power. Power akkamitti beektu? Power jechuun egaa aangoo jechuudha. Aangoo. Afaan Oromootiin egaa aangoo jennaani. Aangoo jechuun yookiin power jechuun it is the rate at which work is done or the rate at which energy is being transferred. Rates. Hojii hojjetameef yeroo itti fudhate jechuudha. Power is equal to work done over time taken jenna jechuudha. Work done over time taken. Kana jechuun dalagaa time itti fudhate sanaaf yoo hirre power isaa arganna jechuudha. Power isaa arganna. Kanaaf egaa power is equal to work done over time taken idha. Energy transferred over time taken idha jechuudha. This is power is represented by P, capital P bakka buusna. Work done is W, time is T, and also sometimes we can say work done is represented by energy or E. So power is scalar quantity da. Kanaaf SI unit in samo joule per second da jechuudha. Joule per second, which is called watt. Joule per second yookiin watt jenne ittiin safarraa jechuudha. Joule per second jechuun it is equal to 1 watt. 1 joule per second is equal to, it is the same with watt. Kanaaf unitiin power joule per second dha yookiin immoo inni waaltaawwan isaa immoo watt dha jechuudha. Okay. Example kana waliin hojjennu, if a car used up to 1500 joule of energy in 5 seconds, what is power delivered? Egaa konkolaataan tokko anniisaa 500 yoo fayyadame, daqiiqaatii sekendii 5 keessatti aangoon inni develop godhe deliver godhe ammanidha jedha. Okay, kanaaf energy given keenya energy dha, time dha, kan nuti barbaannu immoo power dha jechuudha. Power is equal to work over time or energy over time dha jechuudha. Kanaaf P is equal to E over T. We can calculate by dividing 1500 joule by 5 seconds. We will get 300 watts. Okay, the other question is, what is the power of a water pump that can lift 500 liters of water through vertical height? Kun immoo water pump yookiin immoo kan bishaan ittiin baasnu litrii 5 baasuudhaaf fageenya meetira 10 boolla meetira 10 fagaatu keessaa litrii 500 baasuudhaaf sekendii 5 keessatti power hammamii nu gaafata jedha jechuudha. Power hammamii nu gaafata. Take G is equal to 10 meter per second square jedha. Given is mass, height, time. So power is equal to E over T, energy over T. Kanaaf egaan boolla keessaa yeroo intinii keenya fuel bishaan baasnu maalirra jira jechuudha. Positionii wayirra jira, asirra hojjaa wayii jira jechuudha. Kanaaf anniisaa kuufamaa gargaaramna jechuudha. MGH potential energy gargaaramna jechuudha. Potential energy over time ta'a jechuudha. Potential energy keenya MGH dha. 500 times 10 times 10 over 5 second 10,000 watt or 10 kilowatt ta'a jechuudha. Kanaaf egaa haala kanaan calculate goona. Exercise 4.8 in jira. Akkasitadha. A machine lifts 100 kg of stone to a height of 5 meter. Maashiniin tokko dhagaa tokko kiloogiraama 100 ulfaatu meetira 5 ol fuudheedha. Hojjaa meetira 5 ol fuudhee sekendii 2 keessatti calculate power. Power calculate godheedha. Given keenya maasii G H time dha. Power is equal to, kunis isa duraatiin wal fakkaataadha. Anniisaa kuufamaati jechuudha. Heiti waan lafa ol kaase tokko waan ta'eef
annisaa kuufamaati jechuudha. Work done energy is equal to mgh dha. This is potential energy 100 times 9.8 times 2 times 5 meter. Potential energy keenya kan arganna. Potential energy powering keenya immoo energy yookiin potential energy jala time ta'a jechuudha. Tani potential energy or work done kana yoo hirre kana yeroo 2 sekondii yoo hirre power keenya kan arganna jechuudha. Kanaaf egaa energy fi mechanical energy fi work done yeroo baay'ee adda baastanii ilaalina. Yeroo tokko tokko energy bifa potential ta'uu danda'a, kinetic energy ta'uu danda'a, akkasuma immoo work done dhaan ta'uu danda'a jechuudha. Argitanii unitiin isaanii tokkodha. Unitiin potential energy akkasuma immoo energy, kinetic energy isaan kun egaa juuliidhaan jechuudha kan isaan safaramanii. Kana fakkaata. Barnoota keenya har'aa waan golamne fakkaata. Barnoonni keenya har'aa baay'ee natti tola. Isinittis hin tola jedhee yaada. Calculationii garaagaraa qaba. Sirriitti gaa irra deddeebi'aati yaalaa. Waan isiniin galle yoo jiraate immoo comment naa godhaa. Egaan viidiyoo kana ilaaltanii subscribe, share osoo hin godhiin akkasuma like osoo hin godhiin bira dabartu jedhee yaadu. Egaan waan hordoftaniif galatoomaa, jabaadhaa, dubbisaa. Yeroo barumsi dadhabame keessatti yookiin immoo yeroo namni barumsa jibbe kana keessatti abdii hin kutiinaa. Multi skill miidiyaan jabaadhaa, isin bukkee jirraa. Bor biyyi kun harka keessan jirti isiniin jechuun barbaada. Yeroo gaarii isiniif haa ta'u.